guys, ono amanta na dufne se ne jira ko tira halun ka tangara ne se manna no gurme jana mo to bai oguri murasa boda amanta na yara se ne boda ono dan online أنا بقى طيار الهلالي سوق الدارة tiga tambah looking for yours. eh The one looking for yours. okay 244 Free. excuse نمبر هي نمبر دي دمي في 20 دي دمي وين انت بجد يا فيتشو guys You need to read كلها the letters. مين 29 يا هي 25 Još niže. excuse Da sam trebala da Vi ste dođem. iza još toga. Trebala sam da dođem vas. 20 so guys tenya jera sama arcade ini Canada Jerman to Canada insyaallah buzo ya galu jera akamane nugo ani tarafa ya diture gafa lalu antara pana pakkate tarafni tara maskota de name berbade ture maskota ratiamo 22 k jira 22 g jira khiyas h ya Bakka, wanti gurun hin jirtu. Asumaan kiyya kanarra taa'eetu magaa inshaallah deemnee Firaankifaatti irraa ganama silaa sa'aatii torba boo qabna keenyatti akka Itoophiyaatti sa'a torba boo qabna. Osoo sa'a torba boo qabnuuti haala training godhamnee ammaata dhufee waa hedduudhaaf ture amma kunoo guyyaarraa sa'a 9 wayiitti ba'uu jirra. Inshaallah Calgarytti buuna jechuudha. Canada Calgarytti buuna rabbi jee. Fajirra insyaallah. Oke, isinin jenna garuu xayyaarri hedduu bareedaadha. Calgaryidha. Hariifa Jarmanii irra isaa turu hariifa. Akka malee horsiin isaallee maballoodha. Eegalte rabbi nama hin jiraachisin na bira. Asiin achi rafa. Ishita rafa san dhageenya jiraas deebii asirra rafa. Rabbi nama hin jiraachisin insyaallah guys. Agarumaatti jidduura gaagaarraatti Keenyaatu Jarmantu Canada waliin jirra rabbiidhe. Kana isinin jaa. Duraga rabbi je refujuma tadura ta tikora ban ma tani de ta tadura era boya te jumlen biyi nama te ato mo refuji Kenya jamuro ta Canada jamu terus Kenya te isi ama jatro bade se sizina gatu garu lamu mar gatu Canada dem fiamo Canada ti waga shanjabo da ati sizina argata tanma bollaba makai sininja awas ni Oromo sotu jira akkana jira tanara so kana yo maskota berantai namne beren jiratin sudah berantai labis ni waraba aya Canada ni waraba kana masih ni L'instant oxygène est requis en cas de vol. Veuillez vous assurer de le retirer avantageusement votre masque oxygène sur votre nez et votre bouche. Merci. Bonne nuit. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, dass die Ausgänge in diesem Flugzeug nicht mehr in Politik 2020 beitragen in die Restaurationsausgang bereits befinden sind. so guys ega tayar kira rabane oti kade saat ko chana demle jira ana kaisati raveting ture ana rave revana gasne agar tanganati nyadana kanani wanin belewanin kabuh nyade duge tu moso video isi waraben beradabre so amma nyada nyane movie
dubbanne gadda goota deemaa jira. Ani moobii kiyya baradhee haala kana zanaafataa jee deemu jira. Sanii galtee akkasitti jira inshaallah. Rabbi nagaan bakkaan nu haa ga'u. Amma Kalgaarii seenuudhaaf yoo xiqqaate sa'aatii 7 fi miniitii 49 daqiiqaa 49 kana booda jechuudha. Sa'a tokko irraa deemne sa'a 8. Kalgaarii seenuudhaaf sa'a 7 guutuu sitti nuuf inshaallah. Ammaan tana immoo addunyaa gubbaa jirra jechuudha. Samii tana gubbarra waan jirruufi akka Kalgaarii geenyee waan jiru achillee ilaalla. Airpoortii keenyas gadi agarree Jarman illee isa agarsiisa kalaqaa Kanada illee isa agarsiisa. Hamtu warra beestii dhagaa jiru ilaaltanii akkasii lafaana turre waan ajaa'iba waan inni xayyaara Jarman farratti argine kan Jarman dhaqdurumatti argine kan amma waa jechuu fedhee haatee dhayitu iskiriinuma kanarraa akkana olooftee for example yoo nyaata fedhe meenuu qaba nyaannani meenuu isaa bantee akkasi fudhattaa yoo dhugaa waan dhugan fedhe jechuudha warra waa dhugu wanneen akkana kana keessa deemee kan barbaade edii online godhachuu danda'a. Order godhatta haati tun dhayitu qaammoo nama yaamtee wayii ta'a naam jettee rabshaan godhu yoo waan akka cold waan akka bunaa kana feetes kalamaatoo Coca-Cola Club Soda kan hunda ni jira. Akkanatti jechuu dandeessa jechuudha. Ammoo gaawwanni fedhu buna kana agartanii buna akkanaan jechuu dandeessa. Bunni hedduu bareedaa alaabaa daandii dalagamu koobiin kuni alaabaa kanaa tanaaf bareedaa beekaa jira. Bareeddi alaabaa kanaa tuni tanaaf akka bareedan illee naan jaan dhugaa rabbi hedduu bareedaa wanneen kuni alaabaan tusotu bareeddi. Waan itti deemu jirtaaf jaalatte kan jenne haala kanaanii aniifuu gabuun dagatinaadhaan gisee gabbuun waan tanarra bareedu irra ajaa'iba arguu dandeenya. Kanadaan tun beektanii biyya akka malee lullee jaallattu maqasaa kana ol guurte gartanii saniifuu saba ummata nama jaallatu kana jaallachuun gaarii jechuudha isin jedha. Akkana qabaa tuntana fuudhuu dhuftee akkana fuudhanii warra fuudhuu dhufe jechuudha. Warra fuudhuu dhufe fuudhaa akkuma isin gartanii sa'a kanarraa deemnee jirra. Akkana kunuunti gaafa Kalgaarii keenyatti kunas dhufa amma sa'a 6 fi daqiiqaa 50 dhufe sama torba jechuudha. Adesso per un po'. No problem. Thank you very much. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, akkam jirtu guys? Alhamdulillah malle osuma deemnu dukkana keessa baanee ifa seennee jirra. Aga Awurooppaa keessa turre halkan sa'a 6 kanatti Awurooppaa keessatti halkan sa'a 6 Awurooppaa keessa amma sa'a 6 Awurooppaatti akka Awurooppaatti yookaan immoo akka Afrikaatti sa'a 6 jirra. Akka Awurooppaa sa'a 6 jirra akka akka Awurooppaatti sa'a 6 jirra amma
immoo akka keenyatti nu biratti sa'a 7 jirra. Akka Afrikaatti halkan irraa jechuudha. Amma immoo Kanaadaa gisee akkana achi seennu sa'a 9 jirra. Guyyaa sa'a 9. Amri rabbi akkana qabdi. Amma kun gara sa'a 9 Kanaadaa gasee dhawaa jirra. Gabbuudhaaf daqiiqaa muraasa nu hafa. Daqiiqaa muraasa nu hafa rabbi jedhee achi gabbuu fi karibu jechuun malee sa'a takka nu hafa lafarra gabbuudhaaf amma immoo achi gahuudhaaf ganama breakfastiin addunyaa akkan chappaatti wanni daabboo fidii wanni guutiin fuul itti dalagii manaamani rabshaan hin jirtu breakfastiin akkana haan ganaa dhufu wanni biraa ganaa dhufti inshaallah amma gabbuulee airportii Kanada Calgary kutaa Calgary daa kana ta'us inshaallah aga mana geenyutti loogiin tuffaa agarsiisi jiran wajjin tura. Reminder, all passengers are required to clear Canadian Customs Immigration formalities on arrival in Calgary. Please ensure you have documentation and for inspection. Haala kanaan duumessa fi gadi ilaalaa deemu jira. We will be starting our descent towards Calgary in approximately 10 minutes. À ce moment, mesdames et messieurs, nous vous passerons de quelques petites familles pour ramasser tous les déchets pour préparer la cantine pour la Laa gubbaan taa'e Merci de votre collaboration. sugee sammaan tana bu'u deeqaa qariib deeqaa soddomaa fi Tous les otoo passagers horna ichaa jirani devant l'immigration canadienne à Calgary seront reconduits pour la amma bu'uun amma bu'uun nama nama dabalamaa sa'an amma bu'uun nama dabalamaa akka makiinaatiin seena fakkaata jaam qabaan saasamii tana gubbaatti gidee saa tokko darba qabbaneessaas jaamii jiran fakkaata suuphallee akkas inshaallah basi hundi gaarii isin jenna hawaasni akkana guutee jira kuni deegeedha yookaan immoo xayyaara jedhanii kuma saatti kun kana isaan irra buunu 16:56 Sergeant Joseph speaking. Would you like to adjust your watches to local time? It is presently 14 minutes past. Oblaa isaa dheerina ilaalame waan kana geenni qabu. We have approximately 40 minutes left in the flight. On the ground. Alhamdulillah I'll be happy to assist you. buunee jirra lafarra deemu jirra jechuudha Again, thank you for choosing Air Canada, member of the Star Alliance, for your travels today. We hope you've had a pleasant flight, and we look forward to seeing you again real soon. We wish you. Alhamdulillah finally amanta na buunee jirra أتذكر من أبواجه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله نجان كالجاري بعد كالجاري كندا كالجاري سمي جرا Thank you. Thank you. Thank you. Akan namni thank you sinja namni baga nagaan dhufte sinja sigee balawna yey airportii Canada raadis kuno amma seenne gana amma kuno bakka ni yaa mana baaneef sun geenyee jira alhamdulillah mana goo qofaan dhoofe already baanee jira gan mana geenyee jira mana goo qofaan dhoofe mana itti gatamanii jiru. Airportii keessi mul'atu kana isin garsiisaa. Thank you. Pushlaan jechuun pushlaan eeyyee wadee pushlaan jechuun karibu jechuudha. Karibu jedhanii afaan faransiitiin. Lak kana fakkaatu wanni isiidha. Baqataa Nairobi irra jira. Namichi kunis jaldoo jedhanii. Last name isaa jaldoodha. Yeroo haa hongee maal ta'e jaldo baafate kun.
Hiboona eh? Warri gaggara galcheesi. Akaakumaan keetu maaliif san baafatan jedha. Aboo jara inni dhaabbanne? Oromoo eenyu? Amma bakka itti walii eeganiiree bakka itti dhaabattu jiraame. Kun airpoortiidha keessa isaati. Akkana fakkaatu jira kan. Airpoortii Calgary, Canada, Calgary. Awwa jira eenyu? Bakka borsatti eenyu hawwata? Bakka borsatti wallee gaariidha. Namni hundi achi dhufame. Akkana inshallah daawwadha. Hai. Canadaan Calgary dha kun kutaa Calgaryiti. Magaalaa Calgaryiti. Tun amma esoonni airpoortiin jechuudha. Shinii galtee jiran namni gisee biyya haaroo dhaqanii viidiyoo waraabuun bareedduu maal jennaan baqataan akka keenyatti biyya namaatiif viidiyoo waraabeen jiru tanaaf isin waraabu jira. Gabaa. Peleeniin kana isinii galee warri gisee dhuftan ganaa gisee dhuftan airpoortii keessatti viidiyoo waraabuullee footoo hoollee namni isin dhorku hin jiru. Hoo dandeessanii bakka mallattoon noo jechuun eksi gubbaa jiru kaameraa waraabdu bakka isaan nagaa hin jirre immoo waraabuu qofa. Saniif isinii waraabaa jira. Maali jennaan baqataan gisee otoo dhokottee dhufa beete ifa baanee dhufne egaa saniifi isinitti himaa jira isinii galtee saniif isinii waraabaa jira. Welcome to Canada. Baga kisasi asisena baga kan singa sena. Welcome to Canada nasi hala. Ya guys. Canada bos. Yo mani ham Canada godo jiran kana. Bakka baga dia mujra. Ama bakka baga eegatan jira baga guruudhaaf jechuudha baga keenya lachuudhaaf jira. Yookaan borsa warrocha bakka borsaa jirra. Laala isin mee keessa barbaanna walumaanu. Warri kuni warra baqataati AOM dha bakka hundaadha. AOM. Warra baqataati kan dhufa AOM ni akkasii dhufa jechuudha. Laala warri kun ammoo AOM miti. Tahun kun kau ni dia ni beeka. Ni baasa. Isin ada tu ka? Hindi. Kaya jiru sa? Daro na kaya ngar reme usa ji. Borsang yene avenza ho. Guys, bakka ko magka borsa itti fudhatan jinjeen jira. Borsa laabanii wal ilaalaa jira. I think one of them this is my bag. Sorry. Tokofune. Another one. Aku magartan kuni AOM kejo negara rawa ka bukuni warra amman tan biyya tan dhufa jiraniiti nu jechu keenya mallattoon teenya kan namni talaarra koomsanii itti borsarraa qabna maqaani eegaa maqaan laaltame maqaa itti godhanneet Ali Ahmed Ibsa Ahmed Ibsa Ali Ibsa Ahmed inanjan Assalamualaikum. Guys,
borsaa keenya fudhannee waan fudhannee ammaan kana bakka egziitii dhumaa irra jirra insha Allah. Kana dhagaatun gabbaanee ilaalame kanarraa tana gabbaanee ilaalla waan ala jiru amma jiru kanamaasi akka isin guys ono ammaan tana dhufnee seennee jira koottiidha haaluma gartaan garaan simannaan nu godhamee jira namoota baay'ee jira Oromoota hedduutu jira agartanii kun hundi Oromoo Naayiroobiiti kun hundi warra Naayiroobiiti hajiruusi akka samdi hogga dachana tungaanii beektan Kanadaan tana fakkaatti insha Allah simannaan taasii tana fakkaatti warra biyya kaanii gala manatti namoota baay'ee faamilii nuti nu fuutee galaa jirra akkasii wow Usaha jira hundi Oromoodha laala Oromoon Kanadaan kun Oromootee jirti insha Allah namni warna Nairobi kalau kita sering jumpa kisi jere orang ni bakal pasti kita jere. So guys, itu kalau teman pada orang dua ini buat anak semua anak anggali karena gadi yang bagi gamat di bagi cinsi orang nanjatan suatu kalau teman orang opsile je besteni hobi buatan hobi kalau teman senjata hono nagan Canada Calgary ke tinjera akai sininja insyaallah olin jera asin rambanu wada sini kala nagan turun